osoo mootummaan dargii jirtuuti magaalaa dadardheexanii agarsiisa jabaasan gaggeessitan. Gaggeessine. Laata onni akkamiin ichi dhaquu dandeessan mootummaan tabiraa isin warra diddaa mootummaa saniiti bandirraa dhufta bakka irraa dhuftanillee jaaja tahuu namni beeku ni jira. Dhugaa. Mee gariin namaa namni qawwee hidhatallee hin dhabamu jechuun ni dhagaya. Ani magaalaa dadar hin turre garuu dhaquu keessan qubaan qaba. Maali bee kasan daawwata Oromootiif maal ibsite? Gaariidha gaafii gaariidha. Asirratti waaniin odoon hin tuyne biran kunneen qabaa jechuudha. Magaalaa dadar akkanumatti lafaa haaneen dhufne hojjettoota mootummaa keessa jiran kan hadhaa waanjoon kiyyoonfattuu habashaa uummata Oromooti irratti raawwachaa jirtu tahuu fi dhabdee shanyiidhaan itti lafarraa ceetiitu jira. Suni Yusuf Sheekdoon warra ja'aniini. Bulchaa magaalaa saniiti. Bulchaa magaalaa saniiti jechuudha. Bulchaan magaalaa sanii bulchaa oborraatu ture. Bulchaa Rajaa Oborraa ture yeroo san keessatti. Dabballeen achi isaa namticha Radeet Asfaaw jaamu habooda isaan sana karashanaman godhe namoota hedduudha. Namoota soqaa keessaa waayyuu keessaa akkasuma bifa waliigalaatitti jaajaa fi jarjartu keessaa warreen bakka bu'oota qotanii bultootaa ta'ee aanaa san keessa jiru hundaa'u walitti qabanii achitti dhume ragaan isaanii nama tokko tokkootiitu achi keessaa kan baqatee lubbuun baafate jira malee waan kaan achitti hobbaasanii jechuu akka Abdullaa Amasheekhaa Abdullaa Amayyuuyyaa Abdullaa Amasheekhaati warra akka Jamaal Sulee hedduudha warra akka Muummee Abdullee Shaqaxaa warra akka Abbaas Abdii warra akka Alii Mikhaa'il warreen akka Yuusufeedha Yuusuf Ahmad hedduudha warreen kana fakkaatan hundaa'u sababa nuti achi dhayinee achi gaddeebineen jar'isan hundinuu akka dhumatu godhamee jechuudha. Kana kan qindeesse immoo isaan kana kabasaase namticha Radeet Asfaaw jaaniin habooda Hararitti ifiisaatii ifajjeesse.